Ashama akka fuuni akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jirjalatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanis niin jechuun jaaladha. Egaa akka har'allee odeeffannoo bareedduu takka kan taatee fi karaa immoo jallaa ta'een ijoolleen wantoota adda addaa dhagahanii nagaafatan tokko isiniif qooduuf kara keessan dhufeetoo jira. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Ani kaawwatiin kiyya baay'inaan waa'ee meeshaalee irratti waa'ee meeshaalee dagadheetii miti hojjechaa kan jira. Viidiyoo isaallee gadan isin lakkisaa garuu amma taatee yeroo kana keessa waa'ee manaatiin waan wal qabateetoo jiruuf keessattuu namoonni baay'een miidhamanii akka jiran kana wal qabatee ammallee ijoolleen odeeffannoo adda addaatii fi kallattii adda addaatiin karaan taa'in oofamaa waan jiraniif viidiyoo kana karaa isaan itti xiyyeeffadhe malee hojii koo isa idilee dagadheetii miti isin jechuun jaaladha. Kunis immoo waan ijoo fi waa'ee jireenyaa wal qabateedha jechuudha. Maaliif hundi keenya biyyuma ormaa teenyatidha jechuudha kan bitannee too wanni itti galleetis immoo abdiidhanis kan eeggachaa jiru jechuudha lafa kanarratti haga jiraannutti. Kanaafuu laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaayinaala keenya faarata tanuu irratti immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'a jechuun gabanumaan affeerraa kootidha. Ammas warroonni isinitti tole yaada keessa saanduqa jalatti naa barreessa. Isiniin jedhaa karmaa yaada kootii jettan deema. Karaa yaada kootii dursa kanan jedhu obboleettiin koo tokko keessan dhufteeti. Warroonni manni jalaa diigame ammasii Awwaash Adaamaa jala waan ooltee fi karaa Awwaashitti deemaa ta'uu bitaatu jiranii. Kanaafuu lafti Awwaashiyyoo baay'ee ol ka'eetoo jira kan jettu odeeffannoo wayii naalaatte jechuudha. Dursaa waan irraa dubbachuu qabu fan kanaan wal qabsiisee wantoota baay'ee waanan dubbadhu waan jiru viidiyoo kana piliis obsaan dhaggeeffadha. Viidiyoon kun isin fayyada. Biyyuma kam keessaa teessanii naannuma kamittuu lafa bitachuudhaaf yookaan mana jireenyaa bitachuudhaaf baay'ee murteessaa kan ta'e qabxii ijoo kan ta'e keessatti argattu. Maaliif bakka feetanittuu jiraadha lafa seeraan alaa gaafa bittanii mana irratti ijaarrattan oogatti tokko waan ta'eef isin mudachuun dhiisu boru. Kanarratti sirriitti of eeggannoo godhuun dirqamaadha. Kan nurraa ba'u qarshiidha. Qabaannee osoo hin ta'in dafqinee kan finne irraa jechuudha. Nama taana boru gallee itti jiraanna jenneetoo kan xaaraa jirru waan ta'eef kana dubbadha jechuudha. Kanaafuyyuu maaloo akkamiinan bitadhaa Awwaash irratti akkamiinan bitadha boru kana caalaa waddadaa warri mana jalaa diigame achitti deemanii bitachaa jiran jedhanii jedhan. Warri mana jalaa diigame warra akkamiitidha. Dursa kan naa jaabee keessa hiyyeessaa akka kiyyaaf akka keetiitti bar kan akka kiyyaaf akka keetii biddeena guyyaadhaa malee waan biraa tirfii kan hin qabne jalaa diigamee bar. Ishima miskiina akka keenya biyya Arabaa keessa xaartee dhufteetu jalaa diigamee bar. Eessaa fiddee kaasaa kan margattee deemtee lafa biraa bitti achi hoo boru diigan hin ga'u gaafa akkas gootu san. Waan akkanaa kana haata obboleessa keessanoo ta'e odeeffannoo akkanaa kana gaafa sanitti fideetoo sanitti dubbatu sirriitti of eeggannoo godha. Deemtanii oofamtaniitoo waan hin taanetti of hin gatinaa dhugaan isiniin jedha jechuudha. Maaliif ijoollee baay'een ikkoo ijoollee keessattuyyuu naannoo Adaamaatti irratti kan jalaa diigame warroota gaarii hojjetu, warroota qaansiraa hojjetan, warroota shamarran biyya Arabaa hojjetaniidha barbaadinaan kan jalaa diigame. Isaan sun eessaa fuudhanii biddeen guyyaa mana arganne jedhanii toota maskeen jedhanii biddeen guyyaa barbaadachuu doolii gaffii ganuu kan jalaa diigame. Kaasaa tokkoon argannee maaliin bootaa bitatan deemanii mana kiraadhaa kaffaluu warra ulfaatu baay'inaan jechuudha. Kan akka odeeffannoo itti isinii kenna warroonni boru isin jalaa waddadaa amma bitaa bakka kanaa warroonni namoonni jalaa diigame deemanii karaa biraatti bitan jedhaniitoo ammallee si wanni echaartan of eeggannoo godha. Amma yeroo kana keessa sirumaayyuu jechuudha. Sirumaa mee baruma kanaayyuu darbaamee obsaan darbaa. Qarshiin hin tortoru shamu yoo ati fuuteen balleessin jechuudha. Akkaawuntii keessirratti deeffadhu akka namarran teechisini akkaawuntii keessirratti deeffadhu gaafa wanti hundi tasgabbaa'ee haalli mijataa ta'e ofii keetii ji'a tokko torbee lama boqonnaa gaafattee dhuftee si jaalatee isaan amma daamintee boqonnaa nama dhorkatan isaan achiin hafuudha jibban malee boqonnaa nama dhorkatan. Kanaafuu gaafa sangalii bitadhuuti deebi'i. Amma mee obsii qarshii kee harkatti qabadhu warroonni amma keessattuyyuu bittaa ittanii ariifattanii isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa amma namni tan karaattataa jira. Tan dhugaa amma kiraan fakkeenyaaf amma bootuma waxaa jedhee duraan eegumsa faan namni itti galu qarshii 1,000 fa'aa ta'e jechuudha. Duraan namni baruma kana keessa eegumsaan keessa jiru namni mana gallakkisee karaa kiraatitti gaafa deemu karaa 1,000 fa'aa ta'e jechuudha manni duraan eegumsaan eegaa jiran. Kanaafuyyuu isa sanuu kaffalanii buluun baay'ee rakkisaa ta'eetoo jira. Kana akkasitti ilaalaa isin jechuufani akkasumas immoo odoon kana keessaa bahee deebii obboleettii kiyyaa tokko odoon hin deebisini
waa'ee mana amma diigaa nama tokkodha nama lamaadha koomentii akkasii jalatti gizeen hojjedhu in sobdaa diiga noom dhaabatee kan jedhe jechuudha. Ergan gaafaan viidiyoo hojjedheeti manni itti deebi'eetu hin diigamne jechuudha. Viidiyoo jalqaba hojjedhe sanarraa jechuudha. Galata Waaqayyo bakka jedhe waan gaariitu dhaga'amaatu jira. Akka shanshanaan seenuu irra deemaniitu akka laalanii irraa muramuu waan jirudha. Waan kanarratti isin hirrifatina. Fakkeenya viidiyoo gizee baay'ee namni viidiyoo waraabee isinitti ergee kara tokkoon diigamaatu jiraate dirqama kaaree 200 bittee kaaree 200 siif saddaqu waan isin beekuu qabdan yookaan isin murtaa'u jechuudha. Akka magaalatittuu 140 yookaan 120 waan akkasiitidha jechuudha. Kan wanni kun karumaaf irraa murama ashagameetu jechuudha. Kanaafuu kanas beekuu qabdan. Yeroo baay'ee viidiyoon akkasii hoggaa simbira ga'e boo'icha baay'isina isin jechuu kan inni guddaan kaaree 200 keessaa 140 siif murtaa'eetu achirratti hafuun kee waa tokkodha. Kun immoo akkuma kanaan durallee warroonni magaalaa nuura keessa jiranuutu akkasumatti jechuudha kan irraa murameetu saddaqee fi jiraachaa jiran waan ta'eef kunis haarawa isinitti ta'ee bururrifatina isiniin jechuuf warroonni amma irra ga'aatoo jiru amma baay'ee bakka hunda dhaabateera. Duraan kan sodaachise mogoroo fi dhakaa adiidha. Sirritti lafti namni babbal'ate sirritti bahee bitate jedhameetu kan lakkaawwame achuuyyuu dhaabbate achuuyyuu amma bakka jedhan akka laalaa jiranii bakka jedhe immoo akkasumatti bootuma sanitti dhaabbatee kan jirudha jechuudha. Namoonni abdiidhaan eeggachaa jiran ammaa isinitti deebi'an jedhaniitu. Kanaafuyyuu muramuu waan jiru gaafa murame haxiriin kee hin diigama. Viidiyoo akkasii immoo namni rufa dhaabbatee waraabee yookaan karaa tiktookiitiin fidee achirratti ilaaltanii ammas akkasuma jettaniitu hin nayinaa isiniin jechuudha. Muramuu waanuma jirudha. Kaaree 200 qaba jettee adirratti tanaan dura hojjechaa turte. Inni sun namaaf akka hin saddaqne namoonni baay'een hin beektanii warri hin beekne immoo baraa isiniin jechuudha. Akkasuma immoo magaalota adda addaatti warroonni ijoolleen ammallee mana bittaa gaafatanii jirtu. Kanaafuu wanti as ga'e wanni suuraa Finfinneetii fi Adaamatti diigamni isaa baay'ate kun tarii boru magaalota biraatti irratti hundaa'uun isaan oolu dhufuun isaan oolu. Kanaafuyyuu odoo xiqqoo of eeggannoo gootanii qarshii keessan baasurra illee kana xiqqoo isiniif tuqa. Itti aansuudhaan immoo obboleettiin kee tokko mana bitachuu barbaada. Asirratti yookaan koomentii jalatti illee naa teechisi. Yookaan immoo viidiyoo naa hojjedhu naan jettee turte akkuma kanaan dura oggaa darberraa dubbachaa ture manni itti dabalaa deeme malee manni seera qabees wanti gadi bu'e tokkomtu hin jiru. Ani garuu ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf ofirraa nan beeka waan ta'eef biyyoota ormaa keessatti dadhabeen dhufe waan ta'eef ani kana humna akkanaa qabaatanii kaarta pilaanii bootaa qabu ni bitatan jedheetoo yaadu. Tarii waggaa dandeesse ta'ee lafa kaarta pilaanii qabu haga miliyoona 3 miliyoona 4 tika. Kan haga miliyoona 6 iyyuu jira jechuudha murteessan manaadhaan malee. Kana dandeesse taananii warroonni hojjetan hin jiranii warroonni kana seera qabeessa ta'anii gibira gabbaranii too hojjetanii jiran waan ta'eef itti siquu hin dandeessa. Siin jechuun jaaladha kan kanaan alatti wanta seera hin qabne itti siquun gonkumaayyuu bara kana keessa inuma kanan gorsus jechuudha. Kan nuuyyuu warra jirru fi warri tanaan dura mee rabbiin nu haa gargaaru boru waan taanu hin beennu isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon tiyya kana fakkaatti viidiyoo tana isinitti dheeressu hin jaalattan jedheen abdii qaba bakka jirtutti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha haga viidiyoo biraatiin itti deebi'utti bye.